Ejensiin geejibaa magaalaa Adaamaa sagantaa ifxaara obbolummaa geggeesse. Baatiin Ramadaanaa baatii obbolummaa dhiifamaa fi araaraati. Ejensiin geejibaa magaalaa Adaamaa sagantaa ifxaara obbolummaa geggeesseera. Sagantaa ifxaaraa buufata konkolaataa Piikoo keessatti qophaa'e kanarratti imaltootni, konkolaachistootni, hojjettootnii fi kutaaleen hawaasaa biroo qooda fudhataniiru. Ejensii geejibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursituun garee dhiyeessii geejibaa Aadde Kokkobee Lammaa. Kaayyoon sagantichaa hawaasicha jidduutti obbolummaa, jaalalaa fi waloomaa dagaagsuudha jedhan. Sagantaa ifxiira kana yeroo qopheessinu obboleeyyummaa tokkummaa keenya agarsiisuudhaafi amantiin kamuu oliin jiru kamuu gadiin jiru jaalala tokkummaadha nageenya labsaa manni amantaa. Kanaaf nutis sagantaa kana yeroo qopheessinu gammachuudhaan jaalalaan obboleeyyan keenya wajjin sirna kana waliin dabarsinee walii sagantaa ifxiira kana qopheessine biyya keenyaaf hawaasa keenyaaf ummata keenyaaf kadhannaan keenya soomni keenya rabbi biratti illee akka nuuf fudhatamuu fi jaalalaaf tokkummaa keenya cimsuuf tokkummaa keenya agarsiisuudhaaf sagantaa qophaa'edha. Qindeessaan buufata konkolaataa Piikoo Obbo Girmaa'ee Mararaa tajaajilli seektara geejibaa ammataa fi hunda galeessa jechuun sagantaan ifxaaraa qophaa'e kun miira walii yaaduu fi wal bira dhaabbachuu cimsaa jedhan. Kaayyoon sagantaa kanaa obbolummaa, jaalalummaa, tokkummaa waan ibsuu fi akka makeenyatti kallattii hundaanuu tokkummaa keenya waan mul'isu waan ta'eef gammachuu guddaa waan baay'ee gaarii fakkeenyummaa gaarii qabu waan ta'eef baay'eetti gammanneerra jechuudha. Akka buufata keenyaa kanatti imala sa'aatiin itti ga'ee konkolaachistoota ijoollee harka dhabeeyyii naannaa kana keessa jiran namoota baay'ee irratti hirmaachifneerra baay'ee namatti tola sagantaa bareeda ture. Akkuma argitan kana haala gaariin gaggeeffanneerra jechaadha. Qindeessaan buufata konkolaataa Migraa Obbo Reedwaan Kamal baatiin Ramadaanaa baatii kan beela'e itti nyaachisan kan dheebotee itti obaasanii fi kan daaree itti uwwisanidha jedhan. Wanti akka ejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kun wanta addaati. Guyyaa hojjaa duraa darbee sagantaa bal'aa akka buufata konkolaataa osoo hin tahin akka seektara geejjibaatitti hojjettoota mootummaa hojjetaa waajjira keenyaa waldaalee dabalannee sagantaa bal'aa akkana miira obbolummaa irratti ibsineetiin wanta guddatu jechuudha. Sagantaa kana immoo buufata konkolaataa keessatti sin daballa jenneetiin gaafa goonu ejensichi hojjetaa mootummaa ofiitiif akkasumas hawaasa isaatiif itti dhiyeenyaan kan hojjetu ta'uu isaa wanta ibsuuf hawaasni keenyallee nutti gammadee imala qofa nu biraa imaluu osoo hin ta'in gaafa garaa quufillee wanti akka kana injira ejensiin geejjibaa kana qaba gaafa jedhu feedbackin isaan nuuf kennanillee baay'ee gaariidha waan ta'eef kun waa itti fufuu qabudha jedha. Hawaasni musliimaa sagantaa ifxaaraa kanarratti hirmaatan tokkos sagantichi duudhaa obbolummaa kan cimsu waan ta'eef cimeetti fufuu akka qabu dhaamaniiru. Sagantaan kun kan uuman itti gaafatamaa ejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Makuraa Shumiitii fi akkasumas qindeessitoota buufataa Reedwaanii fi akkasumas Girmaa namoonni kunniin anaaf akka gartee amantaan kee amantaa musliimaati kabaja guddaa isaaniif qaba dhugaa waaqa maaliif hojjettani kana dura wantoonni akkanaa kun hin jiru jechaadha. Ana immoo erga Obbo Makuraan dhufanii argitee geggeessuu eegalaniin booda wanti kun uumame ani onnee irraa Obbo Makuraa galateeffachuu barbaada asumaan.